tana buya. Kan taklaa ministeerii kana ammoo ooluma. Durgaafa namoota hojiirraa geggeessanii biiroodhuma keessa taa'anii xalayaa baaqee tokko barreessanii itti ergu. Amma kan taklaa ministeer Dr. Abiyyi kun immoo adduma. Keekii faa konkolaataa keessa bakaawwatee dhaqaadha. Innaa masaginaan lenjiree irratti barreesse kennaa faa kennee fi akkaataa isaa itti harka wal qabatanii jiran meelaala. Kennaa harkatti kennee fi keekii fuuldura kaa'etu innaa masaginaan lenjiree geggeesse. Namoota gurguddaa afur aangoo gurguddaa afur irraa kaasanii geggeessaniiru eessa akka isaan kaa'uuf deeman hin beeknu injiinar Taakkalaa Uumaa faa obbo Umar Useen faa Aadde Dagmaawwit faa ammaaf aangoo irraa kaa'anii jiru. Tajaajila moonaa kennitaniif baay'ee galatoomaa ittiin jedhu xaqilaa ministeeriin keenya asumarraan ilaa xaqilaa ministeer waasin gaafachuu barbaanna injiinar Taakkalaa maaloo fuula keenya duraan fageessinaa. Injiinar Taakkalaa yeroo hundumaa sooshaal miidiyaa kana keessatti arguun jaalladha footoo saafa viidiyoo saafa warra biyya bulchaa jiran otoo hin taane Hooliwuudis